Jirtuu nagaa keessanii har'as immoo akkuma asirratti argaa jirtanii keessummaan akka dingataa nutti dhufe keekii fi wantoota asirratti mul'atan kana nuu qabatanii dhufanii isatti janneetu jirraa maaltu akkas keessa ture akkamitti akka dhufe isinitti himaa jechuudha. Har'ammoo dhaammateen miti keessummaa yeroo hundumaa akka dingataatii kan dhufamu achumarraan immoo mana keessa teessee keessummaan jedhiinii sirrii miti manaa gadi ba'ii kan jettanillee jirtu sirruma ittanii yaada keessan nan deeggara garuu immoo yeroo ijoollee alaa galan dhagahamee baadiyyaattis ta'e magaalattis ta'e keessummaan cabsee manamatti deemaa jechuudha. Zimmi jedheetu manamatti deemaa yeroo akkasii immoo maa gochuun hin danda'amu nama mana namaa dhufe akkuma isaatti simatanii waan jiruuni bunas ta'ee shaayis ta'e waan tokko tokko ta'eetiin gaggeessuudha. Egaa har'aa akka tasaati kan dhufe isiniin jedheera. Anis immoo waanuma ofii keenya misawaa tokko tokko hojjetanirra keessummaan fagootee dhufe akkasittiin galiinii kan jedhuutiin. Abbaa warraatiin waan saalonii keessa tokko tokko jiru mana sisirreessee ofii koo gara kushiinaatti deebi'ee ergan xumuree nonas deebi'u waan inni hojjetee na eegee as kanatti baay'eema tokkoon kolfisa dhuga maal godhiseetan chaarjii laappitooppii saalonii keessa ture achi fuudhee saduu buusaa duubaan soofaa jala magaarrajaa jala buuse anu maaltichi jirayyuu seennanne achi yeroon ilaalu chaarjii laappitooppii achi buuseera jechuudha. Bakka kanatti maal yaada ebeetti warri baadiyyaatti guddatan duratti sinfinnaa yookaan immoo waan tokko tokko gaafa sanaaf nu siree jala fa'aa saaxinii jala gotaraa jala waan akkasii buufnaa jechuudha. Akkasuma seena fakkaatee fuudhee chaarjii duubaan achi darbateera. Takkaa kolfini bakka kanatti kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii keessummaan keenya akka dingataatii kan dhufe nutis immoo waan qabnuuti naga tokko jejjennee hani buna waa tokko tokko hidhee inni maala kanaanii saalonii sisirreesseedhee fuudhee chaarjii duubaanii magaarjaa jala gashee takka fataa nu godhe nu kofalchiise. Kanooti gaggeessummaa maal godhu erga dhufee akkuma dhufeetti gaggeessu yeroo tokko tokko nuti mana hin jiru dawwalanii faroorratti nu dhaban jira maaliifi nutis immoo hojii waan tokko tokko wanti naa waan jiruuf fuulduratti hin deddeemnaa jechuudha. Yeroo akkasii dhufu immoo maal goona namni waanuma nagaatii waanuma jiruuf namatti deema waan ta'eef akkuma ta'etti keessummaa akkuma dhufeetti gaggeessu waan qabanii fuula ifaatiin bunas ta'e shaayis ta'e bishaanis ta'e midhaanis ta'e akkuma ta'etti gaggeessu kun ogaa akkuma argitan wanta hundumaa xumuree mana keessa bukurii gochaan jira jechuudha. Aarsuuttan jira bukurii warri arabaan beektu miti madaaboon asitti immoo bunnillee qophaa'eetu jira. Jabanaan hin ture dhiyaas boqon intinaa irratti rankaayira istoofii irratti. Moqorqoraa kana istoofii irratti kan hojjetu achiin fidadhee dhufe elektirikiidha. Isa kana booda isinitti mas bakka kanatti immoo wanti addaan jiruu fi makiinya waammisaa keenyarraa hojjetanne bichaadha kan nuti qopheessinee jirru jechuudha. Maal godhu keessummaa akkuma dhufeetti gaggeessanii kunoo haala kanaa fakkaataa mannis immoo akkas ta'eetu jira. Abbaa warraagaa kaameramaanis ta'anii akkasitti naanna'anii viidiyoo waraabaa jiranii bakka kanatti abbaa warraa kee maaliif nu dhositaa abbaa manaa kee maaliif nu dhositaa fidiin eebbisnaa warri jettanii galatooma yaada keessaniidhaa fi garuu immoo wanti hundumtuu tartiibuma suutaanan isinii fidaa jechuudhaan nama sooshaal miidiyaa sirriitti beeku anaan illee kanarratti baay'ee nama na deeggaru jechuudha. Wanti anillee itti sodaadhu illee sodaatu hin jiru. Walumaanii kan hojjennu garuu immoo isin immoo fidee isin barsiisa fuulduratti rakkoon hin jiru hin ariifatiina amma afanuu biiziidha argeeyyuun anuu laalee hin qubne hin ariifatiina isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo laayikii godhaa hundi keessanuu laayikii gochuun irraanfatiina warri maatiin ta'an immoo maatii ta'a yoo jaallattan jechuudha. Viidiyoon keenya isin barsiisaa ta'e kunoo bakka kanatti kunoo gaa keekii muruutti jira keessummaa waraabuun akkuma yeroo hunda isiniin jedhu yaa'u otoo waraabne irra ta'ellee jarri sun akkasumaraa warra sodaatan ta'uu baatanuu garuu immoo keessummaa dhufanii yeroo yaada biraa irratti kaasnu toluu ta'uu dhiisuu waan danda'uuf ofii keenyatti deebinee jirra. Anamma kunoo keekii bakka kanatti muree nyaachuufanii keekii dhiisaa dhukkee manirraa kaase garuu ani keekii kan akka hin jaallanne isinitti himeen ture. Alatti egaa mana madaamii keessatti keekii makana faxaffatu yeroo baay'ee ani immoo hin jaalladhu. Wanti akkasii swiitii manaamniin kun nama furdisuun isaallee hin oolu. Egaa isaan dura baay'ee tokko furdoon ture garuu immoo adeemsa keessa waa'ee jireenyaa ta'ee hin beeku baay'ee tokkoon qannase garuu keekiin kun deebisee akkana furdinanii furdachuun barbaadu furdinii faayidaa hin qabu. Kun akka kanaatti jechuudha siifaa eebbisoodhaa sumarraan illee keessummoota keenya warra nu kabajanii nu jaallatanii gammachuu keenya gammachuu isaanii godhatanii
Baga nagaan galteedhanii keekii kana bareeduu qaqqabatanii warra dhufanii asumarraan galatoomaa teenkiyuutuun nu jedhaa isinillee faamilii maatii keenya waan taataniifu an duraan illee qophii makka kanaayyuu hin qabachuudha akkuma dingataa baqa keekii kana immoo yeroo namni akkasitti fidu anaaf yaadannoo yookaan immoo miimooriidha. Waan baay'ee keessatti itti gammadaa waan baay'ee keessatti itti yaadadhaa ittiinis immoo wanta ittiin dagadhullee baay'ee sana qaba waan ta'eefu kunoo kana fakkaataa jechuudha akkasittiin keekii keenya nyaachaatii faantaan illee jira miriindaa maalii yeroo ammaa kana ganamni waanuma akka kanaati qabatee kan mana namaatti deddeemu. Kanaafuu wani yeroo hundumaa mana keessa taa'ee keessummaa simachuuf hagas maraa fedhii isaan qabu. Akkasumallee qofaa kooti jechuudha namni na gargaaru hin jiru. Hojiin bishaanillee wanti hundumtuu waan nu jedhu hundumaa bunallee ta'e waanuma kamiyyuu ibsaarratti hojjedha. Garuu immoo nama barbaachisa bakka qofaa hin ulfaata. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Warri beektan beektu as kanatti ispiraayitii banachatti hin jira. Keekii nyaadha ispiraayitiinis na barbaachisaa qammasuunis immoo dirqama jechuudha malee waan mana keessa taa'ee keessummaa akkasuma simachuudhaaf fedhii hin qabu. Akkasumas immoo ammatti qophii hin qabnu nuti karoorri keenya gara fuulduraattidha. Abbaa warraas immoo manan taa'anii hojiidha waan ta'eef baay'ee rakkisaadha. Kunoo akka kanaatti jirachuudha. Inni kan biraan gaaffii baay'eedha kan isin na gaggaafachaa jirtanii isa kan ammoo suutumadheen tartiibaan isinii deebisa. Akka hin danda'e fuuldura kanaaf viidiyoo guyyaatti 2-3 yoo isinii hojjechuutii hin danda'a. Kan ammoo kanan gochuu danda'u viidiyoo sirriitti ilaaluu vaariyaalii baasuutii laayikii gochuu sheerii gochuutii qabdu isin walii keessaniif jechuudha. Gaaffii keessan tokko kanan bira darbu tokko illee hin jiru. Har'as immoo waa'ee kaargoo irratti isinii hojjedhee ture. Kaargoon akkam akka ta'e akkamitti akka ergamu maal akka ta'e eessaan akka ergamu nama kamiin qarshii hagamiin akka ergamu isa kana hundumaa illee irrattan isinii hojjedhaa jechuudha. Wanti na bira darbu hin jiru. Koomentii keessan ilaalaa hin jira. Akkasuma immoo laayikii gochaa jirtanii jajjabeessuutti jirtanii yaadni keessan hunduu baay'ee namatti tola. Galatoomaa faamilii keebii qofshaalii. Anis immoo gaaffii keessan otoo hin deebisiin hin hafu egaa keekii nyaadhaa ka asumarraan keessummoota keenya galatoomaatti nu jedhaa isiniin illee waaqayyo isin gargaaree nagaan biyya keessanitti isin haa galchuu. Amma abbaa warraa dhufanii jiranii nun dhositaa maaliif kan jedhu suutuma dheessinii fidan ariifateena amma anumtuu biizii ta'e anumtuu ilaalee hin quufne tokko koomentii irratti maal jetti dhiisaamee ammoo fiifuu ilaaltee hin quufne booduma isinii fiddii kan jettu naa taatee turte ati koomentii sana isa ogaa dubbachuuf naa taa'ee ture koomentii suni jechuudha. Suutee dheessinii fidan jarjariinaa isin waa'ee abbaa manaa kanarratti rakkina tokko hin qabu waan kan keessan ta'e fiigee hin badu galaa qocaan keessa allaattiin hin fuutu maal jedhu waan akkasii wayii tokkotu jira waan ta'eef kan keessan achuma jira namni argeefis arguu baateefis immoo wanti addaa uumamu hin jiru. Garuu immoo inni nama sodaatu miti anumatu beekaas hin jedha malee asirratti anaan illee kan na jajjabeessu isaa akkasuma sirriitti hin beekachuudha. Sooshaal miidiyaa hin fayyadama yaa yuutuubii fayyadamuu baatus hin beeka waan ta'eef isiniin fidaa walarsinan barsiisa omaa rakkoon tokko hin jiru. Isinis immoo waanuma gammachuu keenya isinitti tolee waanuma jaallattanii malee jibbaaf akka isin hin jenne nan beeka waan ta'eef isiniifan fida abshiroo fuulduratti. Isa kana aga viidiyoon gara xumuraatti jira laayikii godhaa akkasuma maatii ta'a maatii ta'a akkasiin hin darbine asirraa waan barattan waan hubattan jiraachuu danda'a baay'ee isaas hin fayyada waan ta'eef qimamoonni sirriitti walii keessaniif sheerii godhaatii jajjabeessaa isiniin jechuutiin barbaada. Akkasuma magaalaa keessaatii lafa kaartaa qabu bitachuu barbaannii jettanii meeshaa bitachuu barbaadan akkasuma immoo naannoon ani jiru kanaatii warri safarri keenya tokko ta'ee akka carraa ta'ee meeshaalee bitachuu barbaadan baruu barbaadan lakkoofsa bilbilaallee waliin na gaafatan lakkoofsa bilbilaan isuma duubaa itti fayyadamaa turedha. Ammaaf wasaappiirraan jijjiirre isa immoo yeroo baay'eedha sooshaal miidiyaa irratti kan maxxansaa ture ammas irra deebii ida'uu 971 irratti karaa wasaappii na dubbisuu dandeessu. Warri na dubbistan immoo wanta viidiyoo keessatti in dubbanne in hojjenne irratti waan addaa haaraa gaaffii addaa qabaattan qofa na dubbisuu dandeessu malee isin jettanii lakkoofsa fudhattanii dhuftanii waanuma asirratti dubbachaa hojjechaa ooluu na gaafattan isinii deebisuu dhiisuu danda'a maaliif asirraanis immoo keessaanis nama keessumsiisuun agam akka biizii nama godhu agam akka nama rakkisu isa kanallee hubachuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa irra isinii deebi'a ida'uu 971
69 irratti gaaffii addaa yoo qabaattan ta'e na gaafachuutii dandeessu isiniin jedha. As kanatti waa'ee chaarjii sana yaadannee kolfaa jirra. Chaarjii manni fuudhee soofaa duuba darbatii sanatu na dhibee ana baay'eetu kana falchiise. Waan duratti baadiyyaa keessatti gochaa turre sana yeroo sanamnu waan tokko yeroo aarrufaan jira miti waan daddarbannee kushi goonee dhosinu goota raafaa jala. Isa yaadadhee xumurree jirra laayikii godhaa